ወደ አረንጓዴ ቦርሳ አለ እዛ ጋር ቦርሳውን ከፍተሽ ይኸው ቼክ አድርጊ። ልብሱን እዛ መኪና ላይ አድርጊ። ችግር የለም እንመለሳለን። አንቺ ቆይ ለምንድን ነው የምከለኪው? ማንም ምንም አይነካብሽም እኮ። ፓስፖርትሽን ለምን ደበቅሽ እስካሁን? ትናንትና አይደል የጠየቅኩሽ? ፓስፖርት አለሽ ስምሽ ማን ነው ብዬ ታዲያ ለምን ትደብቃለሽ? አልደበኩም እኮ እዛ እጄ የመጣው ሰው ነኝ። አሁን ራሴን ሰላም በለኝ ብቻ ነው። እዛ ቦታ ላይ ግቢ። እሺ መኪና አረንጓዴ ቦርሳ ያን ቦርሳ አውጪ። እንዳለ ለምንድን ነው እዚህ ተደበቅሽ ነገር አለ? ገንዘብም ካለ ማንም አይነካብሽም። እሺ ተይ ላላኛ ገንዘብ አንፈልግም። ሀቢብ ያለሽ ላይ ብለን እኛ ገንዘብ ላይ አይደለም እህቴ ውዴ እኮ እኛ እንድንረዳሽ ብቻ ነው። እሺ ጠይባ እኔ ሀገርሽ ልጅ ነኝ አልኩሽ እኮ እኔ መርሳ ወርጌሳ ነኝ። እሺ በቃ እንየው በኋላ ቢያንስ እንትን እንዳሉት ገባሽ? እነሱ እንዳያስዱብሽ እኔ ልልሽ በደንብ ብዬ ነው። ማንም ምንም አይነካብሽም ማየ ልጅ እንደዚህ መከለክል ከሆነ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ይያዝ? በቃ እዚሁ እንዴት ነው ይዤሽ የምሄደው? በሻንጣሽን እየከለከለ ለምንድን ነው ሙቤ ሙባረክ ilaaltanii meeshaan keessa jiru miti. Shaantaa laaluun dhoowwate mijiyoon shaantaa tokko xiqqaa tokko garaa keessa irraa isa baasuu dhoowwite homaa godhuu hin dandeenye akka hin fuudhee deemaa namni micayyoo qodaa isii akka laalli dhoowwite. Laa bakka seeraa keessaa bakka. Fuudhee poolis xaabiyaan keessaa poolis xaabiyaan irraa fuudhuu dhabaatan buusee biraa deemu waan takka godhuu hin danda'u. Kanuma dhufu dubbiin jirtu karas. እማዬ ፖሊስ ጣቢያ ልውሰድሽ ይሻላል? ሻንጣሽ ከሚፈተሽ በቃ ሻንጣውን ዚጉና አስገቡሽ ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። ልጅቷ ምንም አያማትም። እኔ የምንደብቀው ነገር አለ obboleessi shaanticha humnaan laala. አንድ ቪዲዮ ልዝጋልሻ? ልዝጋ ቪዲዮ ልዝጋ ወይስ እንዴት አወራው? humnaan laala. ኦኬ ልጅቷን አውራት። ሙቤ አንዴ የሄድኩበት ሙቤ አቤት ሙቤ እንደጋሙ እንደጋሙ አቤት humnaan laala shaantaa maaliif biratti argamtee jirtu waan ta'eef mucaan kun poosti godhamteetti oddee yoo qodaa namaa fuutee baate isintu gaafatamaa. Manas kanum manjare itti kenna poolisitti kenna jedhe bari. Akkati akka carraa yoo xiqqoo warri as keessatti gargaaruu barbaadan jiraatanii kan maasii kenninaan tikkeetti kutanuu fi bisiinumatti kennanii karaa nuti yoo namni himan jiraatan yaadachiisa. Tole. Dhanuma guyyaa gaarii siif haa ta'u. Guyyaa gaarii. Hayyee galatoon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen hin jiru. Galee akkam Maal jechuu? Kunoo reefu dhufe. Maal jechuu beekan? Mube.
Oh, Nagaan siif tu akka moolti qaaliin. siifillee ta'u giiftii ko. Maalo bannaati mucaa wayii tokko si yaafatti baay'ee rakkina guddaa keessa jirti moo viidiyoo jedheefiin ture si bira naan geenye fakkaata. Ganuun na bira kee kunuun naan ol galee meerre ijoollee warri viidiyoo hojjetan jedhu argadhu. Ijoollee taaptaa godhi argee ta'u yookiin deemi yookiin taaptaa godhi. Koppiliin sheer godhi mana keeti manni kun. Tokko ana barkan viidiyoo hojjete mubee. Mubee. Qalladati. Bannaati dhugaa waaqayyoo sagalee ta'ee fi viidiyoo jedhee fi ramucaadhaa fi baay'ee rakkina guddaa keessa jirti dhukkufattee baay'ee dhukkuba guddaa keessa jirti maaloo adaraa keessa jettee bo'aa jirti mucaan. Warri biiroo saarii baay'ee dhukkufattee dhukkuba guddaa keessa jirti. Dhuftanii callisanii natti himina lakkoofsa biiroo yoo qabaattan malee jechuun nageessa miti maalan godha. Siin dadhabeera. Amma mubee dhaggeeffadhate mucaan biiroo keessaati gaafa dhukkubitti hammaatu gadi ishee hariyanii beektee karaarra jiraachaa turte. Namatu karaarraa ishee kaasee amma ammaatti ishee deeggarsa godhaafii jira beekta. Eenyu? Ani mucaan liibiirra dhufteetu bilbila mubeen alaadhu maal bilbila mubeen gargadhu nabee jettee jennaan viidiyoo siin hojjedhan bilbila isaan qabuun jedhe guyyaa meeqammoo mana kee dhufee nag seensisi jennaan na seensisuu hin dandeenye mubee. Nggak video ndesa. Ni nam fida shi. Buzee jedhamti. Ayyeen tara naa fitish. Ayyeen qashii moo dhalim bilbilaa. Bilbilee bini. Mubee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانكو جبتو. Bukan mengisti kan ya gupta. Nagajir والله الحمد لله. Bagan observate kali nama. Mimi sini nagajiratan. Akka minigee sagaleen kee dhagamaan jiruun si habar mubee billaalee akka ijoollee mana maadaama suudara keessa jiran. Sagaleen kee dhagamaan jiru. Yaani sagalee si qofatu sagalee tahaa jira furmaani nuuf argamaa hin jiru jechuu barbaadeen ture. Maagalu sagalee ta'uu malee. Sagalee ta'uu sini ta'uu malee. Waan sini gochuu dandeenyu qabnaa kanaa ol. Sagaluma sini taanee boonyee boochuu waliin boo'uu teenye. Malee. Dandeettu gara toomeeti garuu jajaatee rabbisiif haa kafalu wallaahi bakka garma. Argaan jira bara sima qofa beekta amma ni jira. Ijoolleen shamarranii kan isin ijoolleen shamarranii ilaaltan iyyuu laayikii gochuu sitti jabaadha. Laa wallaahi ana fi gara kiyya laayik gochuun natti hin jabaatu. Yaani namni hundi akka tokko miti ni beekaa mire akka yaadu namni biraa yaadu dhabuu danda'a. Miidhagina laalamu nama kuma dhibbaa afurii boo'ii ilaalame ijoollee mana jaalatan tu laayikii godhe argeera warra laayikii godhe warra laayikiin goone jechuudha. Viidiyoo kiyya riipoostii gochuu miti ana akka waamne fooloo naa guddifta wayii an fooloo irra gaaddu'an. Ingata sababii mataan fooloo miiliyoona tokko dha. Fooloo miiliyoona tokko si jalaa gubatee miti dhiyoo sana. Namni meeqatu miiliyoona meeqa baatee taa'u footoo miiliyoona tokko fooloo miiliyoona tokko kuma dhibba sadii dibbiin godhee kanan gube sagalee isin ta'u. Isinoo yoo laayik goone mucaan kun fooloon isaa hin dabalaa nama bira ga'a jettanii jechuudha. Nama kuma dhibba shan turaali namni kuma shantamni laayikiin godhe maa jettu uummata marzii. Wallahi ummata marzii kan arginu. Oromoo wallahi osoo ati gastii banatti namni ganda keetii osoo nama arrabsaa ka jiraatu taate osoo yookiin immoo namni ganda keetii yoo duraasi dhattee laayikii goota. Yeroo namni sagalee sii ta'e sagalee kee laayikii gochuu jabaata qurcii ilmoo qurcii. Osoo ati nama feemas takka asirraa mataa gaggara galchitee arrabsaa ka jiraatu taate even kan ilaalame caalaa laayikiitu ni baay'atanii beeytaami garuu sagalee ati namaaf taatu dhukkubsataa sagalee taatuuf rakkataati sagalee taatuuf namni laayikii hin godhu kun seeruma Oromootii walirra hin gallu garuu ijoolleen keenya akkaan dararamaa jiranii akkaan rakkachaa jiran. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaame. Nagaa alhamdulillah. Ani kajiru Dubai. Daldala tokkotu nama dhiiraa biyyarraa fida jedhee jennaan 2,270 fi 70 narraa fudhate biisaa ammoo
Isa guyyaa sadii na erge amma ammoo ani itti dabalu silkiin irraa hin kaasu. No. Waan kana irraa haasaan jira. Ani ijoollee mana madaamitti rakkatte malee waan kana irraa amma haasaan jira. Tokko gaa? Okay. Sagalee ta'uu deema torbee tokko guyyaa shaniin booda sagalee nan ta'a ijoollee warra birrii nyaatame. Ati manni kun mana rakkataatti gargaaramu ta'uun beektaa? Buleetii koo. Mubee assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Koinaan naamu. Buleetii koo. Mubee assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Koinaan naamu. Buleetii koo. Lakkoofsa keenyaa hin manni kun mana akka ta'an itti gargaaramuu fi mana sagalee keessanii akka ta'e ni beektaa obboleettii koo. Zeenaba. Manni kun mana akka ta'an itti gargaaramu ta'uu ni beektaa? hin beekaa nu kanuma dhufe si bira. Manni kun mana akka ta'an itti gargaaramu ta'uu ni beektaa? Birrii kanaan Hin beekaa nu kanuma dhufe. gargaarte qabdaa. Kanaan dura mana kanatti rakkataa gargaartee beektaa? Gargaartee beektaa dhaqoo? Ani moo Mana kanatti rakkataa gargaartee? ani moo Eeyyaati. Mana kanatti rakkataa gargaartee? Eeyyaati. Sagalee maal jechuudha akkanatti? Sagalee siin ta'u. Birrii kee miti yoo barbaadan kalee kee yoo fudhatan sagalee siif hin ta'u waraabbadhu sagalee koo akkana naan jedhe mubaarakni. Birrii goona nyaata. Takkitti na fixachiisi sirraan bu'aan amma. Nuti qabadhu dabalee dubbanna. Obboleettii kiyya kan amma gadi buute Zeenabaa akka rakkataa mana kanatti gargaaramu nan beekaa jette. Miti gaafa namni ganda keetii dhukkubfate yookiin immoo gaafa namni gandi keetii gargaarsu yookiin immoo markaza keessatti gargaarta miti nama. Maasha Allah achuma deemu ani umurii koo guutuu mana kanatti fixadhee ijoollee mana kanatti deeggarsa gootu malee birrii miti yoo kaleensi keessaa ba'e akka dhufte wallatti hin galle arreesiitiin si gaafadha dhumate. Waan dhukkubaa fi geessa waan dhukkubaa fi mana madaamii keessatti rakkatteen alatti dhageesse namni mana madaamii keessatti rakkate mana keessatti deeggarsa godhee dhiisee rakkoon qabu sagaleen sii ta'an rabbiif jecha. Namni dhukkubfate sagaleen taa'ameef namni birriin si jalaa nyaatame dhageessa namni birriin si jalaa nyaatame akka dhuftee irratti ni manne bagasi nyaatanii. Mubee. Waraqaattiin deeggarsa goote mana kanatti kottuuti fidi. Mirga kooti fidi. Nyaatanii dhiisanii manna galchi. Waraqaattiin deeggarsa kanaan manni kun mana rakkataa ta'uu nan beeka. Hadha reefan dhufe. Maasha Allah. Gaafa rakkataan dhufe asirratti ani sa'atii 24 laayifii irra taa'aa bulu. Ati bakka biraatii shubbiftaas. Taap kompiiliin biraamin. 100 maasha Allah. Ustaaz maqaa keessanii 250. Abalu maqaa keetiin 50 jetta. Gaafa birrii keessa amantii sagalee siin ta'anu miti deemi. Achumatti dhaqiibadhu bakka dhattee gargaarsi wallaahi gargaaruu keessa yeroo 100 gargaarti yoo wali. Garuu mana kanatti gargaaru haraama. Nama ganda keetii jira, nama kiristaanaa jira, nama islaamaa jira, jaamaa jira, haadholii jira. Meeqa gargaarame? Takkoon kee birrii miti warri dallaala Dubaay baga gammaddan. Wabillaahi ilkariim yoo isin miiliyoona tokko nyaattan yoo isin irraa haasee arrabni koo jedhamu. Nama mana kanatti deeggarsa godhe malee. Nama kanaan dura mana kanatti deeggarsa godhe sagalee nan taa'e mukatti cabsee irraa fuudhee. Kanaan achi yeroo deeggarsa shuu nama 250 nama 100 taa'e miskiitichi. Birrii 500 barbaadame rabbi jedhaa gargaaraa jedha miskiitichas taa'e. Haa ta'u yoo namni ganda keetii gadi ba'e malee gandummaa akka akkasii micciiree si keessaa baasa. Jise ati nama ganda keetii yoo ta'e malee yoo namni ganda keetiin dhukkufanne yookiin immoo namni ganda keetiin gargaarsifne akka waan borsaa mubaarik galuutti hin deeggartu. እዛ ዜብትም እዩ ቆይ መለሳለሁ። መኖሩና ባለመኖሩ ሳይሆን
የሆነ አረንጓዴ ቦርሳ አለ እዛ ጋር። እሱ ዝም ብሎ ቦርሳውን ከፍተሽ እዩ ቼክ አድርጊ። እንዳውጣው ልብስ አለ። ልብሱን እዛ መኪና ላይ አድርጊ፣ ችግር የለም እንመለሳለን። አንቺ ቆይ ለምንድን ነው የምትከለኪው? ማንም ምንም አይነካብሽም እኮ። አይነካም። ለምንድን ነው? ምን ለማወቅ ነው? ፓስፖርትሽን ለምን ደበቅሽ እስካሁን? ትናንትና አይደል የጠየቅኩሽ? ፓስፖርት አለሽ ስምሽ ማን ነው? ታዲያ ለምን ትደብቃለሽ? አልደበኩም እኮ እዛ እጄ የመጣው ሰው ነኝ። አሁን ራሴን ሰላም በለኝ ብቻ ነው። እዛ ቦታ ላይ ግቢ። እሺ መኪና ውስጥ አረንጓዴ ቦርሳ ያን ቦርሳ አውጪ። እንዳለ ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ ተደበቅሽ ነገር አለ? ገንዘብም ካለ ማንም አይነካብሽም። እሺ ላላኛ ገንዘብ አንፈልግም። ሀቢብ ያለች ላይ ብለን እኛ ገንዘብ ላይ አይደለም እህቴ ውዴ እኮ እኛ እንድንረዳሽ ብቻ ነው። እሺ ጦይባ እኔ ሀገርሽ ልጅ ነኝ አልኩሽ እኮ እኔ መርሳ ወርጌሳ ነኝ። እሺ በቃ እንየው በኋላ ቢያንስ እንትን እንዳሉት ገባሽ? እነሱ እንዳያስዱብሽ እኔ ልልሽ በደንብ ብዬ ነው። ማንም ምንም አይነካብሽም ማየ። ልጅ እንደዚህ መከለክል ከሆነ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ይዤ በቃ እዚሁ እንዴት ነው ይዤሽ የምሄደው? በሻንጣሽን ሙቤ ሙባረክ ilaaltanii meeshaan keessa hin jiru miti. Shaantaa laaluun dhoowwate mijiyoon shaantaa tokko xiqqaa tokko garaa keessa irraa isa baasuu dhoowwite homaa godhuu hin dandeenye akka hin fuudhee deemaa namni micayyoo qodaa isii akka laallee dhoowwite. Laa bakka seeraa keessaa bakka. Fuudhee poolis xaabiyaan keessaa poolis xaabiyaan irraa fuudhuu dhabaatan buusee biraa deemu waan takka godhuu hin danda'u. Kanuma dhufu dubbiin jirtu kanas. እማዬ ፖሊስ ጣቢያ ልውሰድሽ ይሻላል? ሻንጣሽ ከሚፈተሽ በቃ ሻንጣውን እዚህ ቡና አስገቡሽ። ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። ልጅቷ ምንም አያማትም። እኔ የምንደብቀው ነገር አለ እንጂ obboleessi shaanticha humnaan laala. Emma አንድ ቪዲዮ ልዝጋልሻ? ልዝጋ ቪዲዮ ልዝጋ ወይስ እንዴት አወራው? humnaan laala. ኦኬ ልጅቷን አውራት። ሙቤ አንዴ የሄድኩበት ሙቤ አቤት ሙቤ እንደጋሙ ነጋማ አቤት humnaan laala shaantaa maaliif biratti argamteetti waan ta'eef mucaan kun poosti godhamteetti oddee yoo qodaa namaa fuutee baate isintu gaafatamaa. Manas kanum manjare itti kenna poolisitti kenna jedhe bari.
عليكم